النور ميديا، نور على نور. يا شهر الوحدة أهلا، يا شهر القرآن أهلا، يا شهر الغفران أهلا، يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu baga jirattanii baga akkuma san jala bultii ramadaanatillee isin gahe guyyaa har'aa keessummaa kabajamtuu ji'a ramadaana keessummaa rabbii tana baga isiniin gahe baga hundaanuu gahe jechuudhaaf isitti argamna. Wanni fagootti ilaalanii kun nuti jedhan deemtee nama bira geettee kunooti jechuun isii hin hafne. Har'a kun ramadaanni nu bira gaheetiniin jira jechuudha. Kanarratti rabbi kennaaf galata galchaa akkuma san obboleeyyan kennaa kan islaamaa addunyaarra jiran firoota kennaa fi hiriyoota kennallee baga isiniin gahe jechuudha. Obboleessa kenna obbo Amaan Eda pirezidaantii koomunitii Oromoodha kan biyya US keessa jiru isa wajjin asitti argamna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى مدني بقى جا رمضانتين تنبه. آمين بقى ولين نبه الحمد لله. نيجا ما تشوف كيسنا كم ستيب ستان أمتا دنيا رجلكم سمعت اللين مثلا في الوقت كيسنا فيوتا كيسنا اللين مال جتن جرا سنكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جتن هم دكيسنو دعوتو تسجلتا كنا. أكو ما بيكمو ويان كن جلبنتي باتي رمضاناتي إن شاء الله يا ربي نجد قرقنا كنا رمضانا وكان سوما نجل قبنا كنا في هندمت أمة الإسلام بوتو الدنيا جرتن بقى جلبنتي وكان موكو وان كيساني بقى التين سنجاي لنا كبيا كيس جرتن أو أورديس تراهار وصلاة نجراني سنس بقى أمي سنك بكيسة نوري ربي مران نهارو ينا والمانو بر رمضان لكن رمضانا غرتي وان إنك أو أجري إنك أو كيستي أرجعني من دال ربين إسكيس أقرت مسلمات أمقط يسمون التركة ربنا عطاء اسمه. غير سمعنا يوم نمني يادتو باتي رمضان كنا كيسا كبيجو كيسا جرته كناس كيسا جرته كلين سكنا ران سلام التجيسي كبيجو كيسا جلكبتي أمتي هادتيا هذه هاداتو أكسم سمو وبريمتي في ماتي وين أمة الإسلام والمعجلتي أنا في عليك هنا بقى ربين باتي كنا نسنجينا التانسون مو أمة الإسلام وكان مسلم الدنيا يجرحون ده بقى ربين تسنجينا. يا شهر الوحدة أهلا، يا شهر القرآن أهلا، يا شهر الغفران أهلا، يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان. Obboleeyyan keenya kan addunyaarra jirtan hundi keessanuu akkuma beektan soomana jechuun nyaata dhugaatii irraa of qabu qofaa miti. Soomana jechuun fajjirii lammaffaa irraa jalqabee hanga dhiha aduutitti fedhii lubbuutii fi akkuma san fedhii garaa irraa of qabudha. Nyaata dhugaatii fi akkuma san fedhii lubbuu yoo jennu ijji waan feetu jira waan hamtu irraa dhorgu. Arrabni namaa kun waan fedhu jira fedhii isaa kabadaa san irraa dhorgu. Akkuma san qalbiin namaa waan adda addaa kan feetu jira. Qaamni namaallee kan miira adda addaa waan fedhutu jira fedhii adda addaa fokkataa san irraa dhorgu toyyuu soomanaa jedhama. Bifa kanaa yoo soomniitiin jenne soomni inni dhugaa kan rabbiin jaalatu isa kanaa jechuudha. Beekanumaa wal qabatee soomana US keessatti wanti adda isa godhu maali? Hawaasni biyya kana keessa jiran wanni isaan irratti jabaatu maali? Wanni ammoo soomana biyya kana adda isa godhu maali? Maashaallah soomani biyya lafaa kanarra jiru hunduu wal fakkaata wanti adda ta'e baay'een jiru garuu wanti hawaasa keenya biratti hawaasa biyya alaa kan biyya ormaa jiran biratti adda ta'e isa godhu
baatii ramadaanaa gaafa biyyaanii yaadadha. Galgala hedduun nama walitti dhufnee taraawee salaannee sa'a dheeraa fudhannee namni halkan taa'ee rabbiin kadhataa bula. Biyya kana immoo mashquula hedduutu jira. Namni sa'a guddaa hagasii hin qabu. Sa'a muraasa sa'aatii salaatii fi sa'aatii sagantaa ka guyyaa hojjetu jira, halkan hojjetu jira. Carraa mahal salaata halkanii lakkatti dhabutu jira. Kanaaf wanti ramadaanaa akka malee isa qaalessu biyya kanatti hanqina yerootii fi haalli biyya kanaa akka biyyata kennaatiin garaagarummaa ta'uu isaati. Kan biraa immoo hawaasa keenya irratti wanti adda taasisu hawaasni biyya alaa jiru kuni akkuma beekamu rabbiin riskii isaa laaffisee jira. Riskii laaftuu qaba. Carraa agartee kanatti fayyadamee uummata biyya keessaa ta'uu danda'a. Maatiidhaan yataamaatu jira. Maatii harka qalleeyyiitu jira. Kan agartee halkan tokkocha waa nyaatee buleetiin ramadaana kanaan soomuu hin qabne hedduutu jira. Hiree qabnu kanatti fayyadamnee warra rabbiin riskii nu laaffisee maatiidhaan keenya kan biyya keessa jiran san ollaa keenya ta'uu danda'a, ganda keenya ta'uu danda'a. Namoota rakkina qaban kan ji'a ramadaana kan keessatti yaadachuun sadaqaa godhachuun mindaa ramadaana qabu kana sadaqaa qabu tana dachaadhaan argachuun hawaasa keenya hundaafuu akka dhaamsaatti dabarsuuf. Dhugaadha. Kun yaada akka gaariidhaan namni hundisaatu hubachuu qabudha. Soomana yoo jennu baatii ramadaanaa keessatti guyyaa nyaataa dhugaatii dhiisuu qofaa miti. Khayrii adda addaa kan achi keessa hojjetamutu jira. Guyyaa soomaa yoo oolan halkan ammoo dhaabbataa bulutu jira. Akkuma san qabeenya qabanirraa sadaqatu, ollaa ofii to'atu, rakkataa to'atu. Kana qofaa miti zikrii baay'isuu. Namni keessattuu biyya alaa jiru kuni hojiidhaan waan adda addaatiin qabamaa waan ta'eef yeroo inni masjida keessa taa'ee quraana qara'ullee waan hin jirreef akkuma hojjetaa ooluun akkuma karaa deemaa ooluun zikrii gochuun barbaachisaadha. Yeroo qabutti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Ayyaama macduudaat baatii ramadaanaa tuni guyyaa muraasa guyyaalee muraasa san har'a bulutu hin jenne sa'aatiidhaan daqiiqaadhaan itti fayyadamuun barbaachisaadha waan ta'eef kun yaada akkaan baay'ee gaariidha. Karaa biraatiin amaloonni babbadaan hawaasa alaa kana keessatti mul'atu. Yeroo ramadaanaa wanti namni irraa of qusatuu qaba jetteetiin yaaddu kan hawaasa keenyaa dhaamtu. Keessattuu baatii ramadaanaa keessatti wanni sooma wajjin hin deemne, wanni sooma nama jalaa hir'isu yookiin ammoo yeroo soomaa kanatti fayyadamuu waan nama dhoorgu amaloonni babbadaan namni keenya irraa of qusatuu qabu yoo jiraate. Maashaallah, wantoota akkuma beekamu biyya alaa kana hawaasa addunyaatu jira. Hawaasni addunyaa kun amaloota adda addaa jira. Namni agartee baatii ramadaanaa keessatti nyaata dhugaatii qofarraan soomu, ijji soomaa, gurri soomaa, niyyaadhaan soomaa. Kana hundaaf ammoo bakka dalagaa ta'uu danda'a, dirree irratti bobba'uu danda'a. Wantoota adda addaa akkaataa uffataan aadaan biyya kana kan biraatiin adda. Ijji nama bakka hin taanerra akka buune wantoonni kun fitnaa Ramadaan irraan gahuu dandeetti. Kanallee haga danda'ameen ija ofii qaqqabuu, qalbii ofii cabsuudhaan waan kanarraa of eeguudhaaf fitnaan akkasii bal'inaan ni mul'ata. Irra caalaan hawaasa keenyaa alhamdulillah wanti gaariin akka nama biyya agartee amantaan islaamaa itti babal'atanii keessa jiru oduu ta'in namoota agartee biyyoota amantaan islaamaa itti babal'atanitti akkaataa saniin qabsoon hawaasni biyya kanaa godhu ilmaan isaanii karaa diinii irra guddifachuuf hanga danda'amanii wareegama barbaachisaa ta'e kafalanii agartee yayyiin kufrii akka hin nyaanne hojii guddaa hojjetaa jira. Kanaaf hawaasonni warroonni akkasitti gara jabuu garaa keessa kutattanii waan keessa bu'aan qaraasisuudhaan aadaa keessa barsiisuun ijoolleen keessa karaa diinii irratti akka jabaatu warra hojjetaa jirtan hedduminaan bal'inaan waan jirtanii kun ammoo hawaasa keessatti waan jajjabaatu qabuu fi fitnaalee amma jennu kana ilmaan teenya nu qofaa miti wanni nuyaan qabnu ilmaan teenya boruu fitnaa kanarraa akkamiin of eeguu dandeetti. Biyya kana keessatti guddattee biyya kana keessa dhalattee aadaa fi afaan biyya kanaa beektii fitnaaleen asitti jira fitnaa babal'atu jira kan rabbiin hin jaalanne waa baay'eetu jira kanarraa akkamiin of eeguu danda'an kana murteessaa maatiidha haala jiruun akkaataa diinii rabbii jedhuu fi aadaa isaanii akkaataa irraa baratan agartee akhlaaqa islaamummaa akka qabatanii guddatan irratti hojii guddaan hawaasni hojjetu waan guddaadha. Hedduun hawaasaa kana ammoo beekkatee irratti hojjetaa jira ammallee akka irratti jabaattanii itti fuftan isin deeman galatoomaa. Hedduu galatoomaa yookaan qabxiin barnootaa kun qabxii baay'ee akkaan barbaachisaa ta'e kaaftee namni keenya yeroo Afrikaa jiru yeroo biyya itti dhalatee jiru san
otoo waan hubatiin waa'ee islaamummaa irraa otoo sirriitti waa hin baratiin kan as dhufan hedduutu jira. Yeroo as dhufan ammoo hojii fi barumsa waa waliin hin deemneef yeroo dhabuu irraa kan ka'e barnoonni harka akkasitti duubatti hafuu danda'e. Haa ta'u immoo abdii kutatuun hin barbaachisu. Onlaayiniidhaan tahee namatti dhiyaatanii haaluma danda'aniin waa'ee diinii irraa hubannoo godhatuun barbaachisaadha. Waa'ee soomaa irraa baratuun barbaachisaadha. Namni waa barate malee hamtuu irraa eeguu hin danda'u. Yoo waa barate malee khayrii hojjetu sanitti fayyadamuu hin danda'u. Baatii ramadaanaa kana keessa khayrii hangana jedhamee jira. Kana yoo hin beekne akkamitti irraa fayyadamu? Kanaaf jecha waa'ee diinii irraa ofillee baratuun maatii ofillee barsiisuun baay'ee barbaachisaa dirqama kenna jechuudha. يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان أهلا أهلا يا رمضان. Gaafiin biraa immoo kan jedhumanatti dhufe namoonni biyya alaa hin bahin yeroo Afrikaa keessa jiranii biyya alaa kuni amantii irratti dhiibbaa gootii biyya achi keessatti wallee amantii irraa baratuu hin dandeenye amantii akka wanti gaggeeffatu hin dandeenye akkasitti yaadaa ture namoonni hedduun. Mee wanti kun akkuma namni yaadu san immoo erga biyya alaa kana bahanii yaadni sun namarraa hin jijjiiramu akkuma yeroo sanitti yaadan sanitti namoonni itti fufuu danda'an. Maashaallah gaafii bareeda kuni gaafii yeroo baay'ee uummanni keenya biyya keessa jiran na gaafatan. Silaa biyya alaa jirtanii biyyi sun biyya islaamaatii miti ilmaanii fi diinii keessa irratti maal fakkaatu kan jiru gaafii yaaddoon anaa dabalatee gaafa biyya san keessa jiru ture. Dhugaadha biyyi suni rabbiin biyya rabbi qanneessee namni biyya tana keessatti filannoo lama qaba. Filannoo baduutii filannoo guddatu illee qaba. Ofuma isaatii filata. Ofuma isaatii filata. Namni san jiru. Waa takka yoo nin bada jette karaa agartee karaa jallinaa ni fudhate karaa jallinaallee haayiwee guddaadha karaa bal'aadha. Akkuma galaana akkuma baharaa kana keessa daakuu dandeenya. Yoo ni qajeela rabbiin na haa qajeelchu jetteetti karaan ati itti deemtu sun illee gurfuun takka jirtu. Nama daangeessu jiru. Namni si daangeessu hin jiru. Amantaa keetii namni si jibbu hin jiru. Amantaa kan kee namni si harkatti ceequ hin jiru. Ka jaalatus ka jibbus namni maa kana taate si jiru. Barbaaddu wanti ajaa'ibu fakkeenya gaarii kan ta'uu danda'u. Biyya keenya keessatti miidiyaa irraa dhagahaa ture. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti naannoo Aksuumitti ijoolleen liqaama uffattee akka hin baranne. Kan irratti rakkoo akkasiitu irra haasamaa ture. Na ajaa'ibe biyya Itoophiyaa jedhamtu biyya Ardal Habashaa jedhaniitiin agartee jalqaba ashaabota rasuulaatiin kallattiidhaan seene keessatti ijoolleen amantaa islaamaa hordoftu eenyummaan isaanii akka hin kabajamneef amantaa isaanii kabajan dhiibbaa irratti gaha. Biyya tana ammoo biyya agartee waa'ee amantaa kanaayyuu hin beekti jedhamee hiyyaanni keessatti har'a yuunivarsiitii keessatti liqaama uffattee waliin namni maqaa qabu jiru. Walgahii guddaa keessatti namni maqaa qabu jiru. Baatee yoo ati karaa gubbatti salaatte namni maqaa kan maaliif salaatte sin jiru. Kanaafi akka nu achi teennee yaadnuu fi akka as jiru garaagarummaa guddaa qaba. Biyyi kuni yoo hin diinii kee qabadhe jettee biyya haala namaa mijataa qabachuu dandeenya. Yoo ati ammoo hin badallee jette akkuma dura dubbatan carraan itti badan baay'ee jiru. Carraan itti milkaanii fi itti badallee filannoon taabbaati. Kanaaf karaa kamtu na baasa abbatu filataa jechuudha. Daawwattoota keenya haqiiqaa jettuun hubattanii jirtan. Biyya kana keessatti diinii islaamaa irratti wal nama daangessu yoo jiraate wallaala qofa. Namni wallaala qabu karaa sirrii ta'e qabatuu hin danda'u. Karaa itti yaamantu deema. Yoo wallaalli sin daangessin gara biraatti wani nama daangessu tokko hin jiru. Ka dhufeetiin amantii jijjiiratu. Ka dhufeetiin uffata mulqateetiin hin deemu. Ka dhufeetiin sooma fi salaata gateetiin hin deemu. Kan dhufeetiin biyya kana keessatti akka barbaade demokraasii akka barbaade ta'u kun filannoo isaati malee namni isa dirqee waan san goosise akka hin jirre hawaasni keenya ni hubataa jechuudha. Kanaaf demokraasiin amantii keessatti hin jiru. Warreen demokraasii jedhee amantii akka barbaade godhe yeroodhaaf itti fakkaate malee boodarratti yaa leeytanii ittakhaztu ma'a rasuuli sabiila. Otoo yeroo duniyaa irra jiru sanii karaa rasuulaa irra jiraadhe karaa sahaabaa irratti jiraadhe karaa ulamaa'ii karaa muslimtoota irratti jiraadhe jedhanii guyyaan gaabban isaa mudatu waan oolle jechuudha. Kanaaf
hawaasni keenya kan biyya alaa jirtan keessattuu yoo ijoollee barsiisaa ofillee baradhaa ahkaama soomana har'arraa jala bu'aatii guyyaa guyyaadhaan akkaataa itti soomana keenya gaggeessan sirriitti dhageeffatuun baratuun sirriitti haa jiraatu. Sagantaa keenya kan maan xumurraa dhaamsa waliigalaa wanni dhaamte yoo jiraate uummanni keenya keessattuu kan biyya alaa jiru kuni yeroo isaanii manaj godhanii yeroo itti fayyadamanii yeroo salaata taraawihaa salaatanii fi yeroo hojjetan akkuma san yeroo khayri adda addaa kan quraana garan ta'e kan iftaara godhan ta'e yeroo isaan itti fayyadaman yoo jiraate dhaamsa waliigalaa maqaamatti sagantaa keessa. Maashaallah Al-Nur Media haadha dhuftanii iddoo kanatti bismillaahi simannaa Ramadaatii fi yaada akka ibsatu feeruu keessaniif hedduu galatoomaa isin jedha. Itti aansuudhaan hawaasni keenya akkuma dura kaasnee waan rabbiin nu laafisirraa jini kun ji'a mindaa guddaatti argannu ji'a wanti takkatti mindaan isii dachaa hedduu lakkaa'amtuu warra sheekaatti nu bira jiran sheekni keenya kan nu ibsuu hin dandeenye Dr. Muhammad Amin Zaddeen kun miidiyaa kana qabatanii dhufanii jiranii maashaallah har'a hedduu gammadee fi yaada karaa hawaasa keenyaatti dabarfatu naakaasu keessaniif galatoomaa isin jedha. Hundi keenya irratti haa jabaannu. Haalli biyya keessa jirru ni beekamaa yeroo xiqqaa qabaanamu yeroo argamutti ibaadaa irratti haa jabaannu. Ilmaan keenya ibaadaa irratti haa jabeessinu. Keessattuu ilmaan keenya yoo hin jabaatin nama irraa baratanii fi hordoffii nama godhan waan hin qabne irra guddaan nuti fakkeenya isaaniif ta'an ilmaan keenya akka ilmaan isaaniitti dabarsan hojii kana irratti hojjechuu qabna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya asumatti gabaabbataa yeroo biraa hanga deebinutti fi amaanillah. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان أهلا أهلا يا رمضان